السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صبر زنم وان أجائبات إثيوبيا بيا غوتا إثيوبيا هوغانسا غوتا إثيوبيا كيسي كمو لويني بولچون قبو غوني قفتي بولچو قبو بيا إثيوبيا جرم تسان كنا في غوتا زبانا كنا غوتا جارا كنا دكتور بيا أحمد علي مالف جيچا كنا سنين جده نما وان جده راف دوبان ديبينه نما اجنو إساف دوبان راف ديبينه nama pilaanii karoorsee akka biyya guddatteetitti biyya saniif tattaafachaa jiru keessaa lakkoofsi tokko Xaqilaa Ministeera Itoophiyaati. Guyyaa kaleessaa pirezidaantiin biyya Masrii Abdul Fattah al-Siisiin dhimma Itoophiyaa irratti kanaan dura qayyii masmariidhaa zarraaf aqaaqii zarraaf qabaa ganna dhiisaa ol utaala gad utaala jechaa turan amma waan haaraa qabatanii dhufanii jiran. Kunis waan ajaa'ibaati. Pirezidaantiin biyya Masrii Abdul Fattah al-Siisii guyyaa kaleessa haasofni inni dubbate ajandaa miidiyaa ta'ee jira. Haasaa guddaa ta'ee jira. Itoophiyaa wajjin rakkoo takkaan barbaannu, Itoophiyaa wajjin humnaan deemuu barbaannu, Itoophiyaa wajjin tigiliin barbaannu, Itoophiyaa wajjin kanu barbaannu diyaaloogii, marii, gatteenee dubbachuu, waliin haasa'uu. Kanaafuyyuu nuti uummata Itoophiyaa waa takka karaa seeraan alaatiin dhiibbaa kamuu godhuu, tarkaanfii kamuu fudhachuu yaani humnaan asfaraarra'uu dhiibbaa humnaatiin itti deemu kana gonkumaan barbaannu uummanni Itoophiyaa obboleewwan keenya nuti Itoophiyaa wajji ka barbaannu karaa nagaatiin teennee mari'achuudha. Tarii maaltu jijjiirame laata? Gabaasa nu kaleessa isin gabaafne kanaan wal qabata. Gaafii mootummaan Ameerikaa waraana dhiyeessii waraanaa Itoophiyaa gaafate Gazzaa keessatti tarii Masriin akkuma beektan Ameerikaa harkaa bahuu hin dandeessu. Itoophiyaan Ameerikaa yoo xaqaa jette Masriin hafuuran baafattu kuni ka beekame. Shakkiin keenya guddaan isa kana. Walumaa galatti wanti kuni pirezidaantii Eertiraa Isiyaas Afwerqiitiif rifaatuu guddaa ta'ee jira. Itoophiyaa wajjin rakkoo takkaan barbaannu. Rakkinna jiru hundaa karaa mariitiin furuu barbaanna. Itoophiyaan obboleewwan keenya kaassatan Dr. Abiyyiin Ahmad gootichi namicha aangoorra jiru kuni humnaan yoo itti deemne taate dura deemuu malee duubatti hin jedhu. Hayyana. Argitee dubbii amma gaafa hoogganaan kee cichee ejjannoo isaatiin duratti jedhe xilaan illee akkana amanee fudhata jechuudha. Siyaasa Afwerqii Abdul Fattah al-Siisii harka jalaa dachaafachaa jira fakkaata. Dubbiin jajjaba kun maal agarsiisa? Haasofni gidduu kana ba'aa jiru mootummaan Ameerikaa Isiyaas Afwerqii aangoo irraa kaasuudhaaf sochiin jalqabe jettu dubbii dhugaatii jechuudha. Kanaaf ammoo Itoophiyaan gahee leencaa taphatti jechuudha. Maal jettan? Maaliif jennaan Isiyaas Afwerqii akka malee manguddoomee jira. Namichi guyyoota muraasa booda waggaa 80 guutaa jechuudha. Kanaaf Eertiraan pirezidaantii haaraa barbaadde ammatti. Kanaaf osoo inni lubbuudhaan jiru akka achirraa kaafamu mariin jalqabeera Ameerikaa keessatti. Walumaa galatti Itoophiyaan injifachaa akka jirtu argisiisa. Abdul Fattah al-Siisiin Itoophiyaa wajjin ka barbaannu humnaan osoo hin taane gatteennee mari'achuudha jedhee jira. Baga hingaatti abbichuu abbaa malaa warri siin jedhu sun dhuguma siin jedhe abbaa injifannooti ati. Dura malee duuba laalinaa innaa yeroo gaarii qabaadhaa maatii keenya ta'uu hin irraanfatina nagaatti.